Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii idil addunyaa irratti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu baga daraartan isiniin jedha. Egaa gamanumaan warri YouTube chaanaalii kiyyaa haarawaa taatan like, share, subscribe gochuu isin dagatinaa isiniin jedha. Egaa wanta nama bohaarsu nama bashannansiisu wanta irraa waa barachuu dandeetta wantoota garaagaraa karaa chaanaalii kanarratti kan isiniif gadhiisnu ta'a. Chaanaaliin kun keessanii guddifadha isiniin jenna. Egaa har'a waan tokko qabadhee isiniif dhufe innis maali yoo jettanii walumaan haalaallu walumaan haadaawwannu isiniin jedha. Turtii gaarii isiniin jedha. والله قلتني شيخ كم نجاة كم جدا فيا نجاة ججبة الحمد لله قالت ومئتي في إذا حاسوا بخين يا خي سبتي ريفون تنا ولا لو بلد إيرا دورة بريستي أزوه همت أنسين أكاسب تهاتيسان إسسانين هدونا تطولي دامسا إني قبلوسي تلوتا أكاها فجيه Sigaa fadheenaa hayyamuun feetiif galatoon duraan durseeti isuma san gaasiraafuu namni isin hin beekne hin jiru eenyu akka taatanis maqaa keessanis achumaan naa himaati achumaan dhaamsaa gartee walaloo san ta'ee jiru saniin akka saba keenya hawaasa keenya bira gahu barbaade isuma san naa dhaamtan. Maashaallah fayyaada galatoomii abbaa hayyuu akkami fayyaa nagaa fayyaadee galatoomi gaafii sana nagaafachuuf eega nagaafatteefuu walaloo tana nama naa kenneen si'iru. Ani gartee tanamaa haqa namaa dhoysee tiyya je'uu hin dandayu ammoo nama naa kennee odoon ittiin baasin yeroon wanni taateetu jira. Kanaafuu namni walaloo tana barreessee naa kenne Absalaam Leenjisaa Abdurraahmaan Umar Yuusuf Rooma irraa qabii gaafa Roomaa dhufnerraa haga biyya tana seenutti gaafa 1987 immoo gaafa silaa kaaseta maxxansu san naa kennee ture yeroon wanni hin taane adda addaan akkasitti guutamteetiin isiisan dhiise ammoo isiin walaloo ajaa'ibaa tana ajaa'ibte haga ammatti tamataa kiyya keessaan badini waa'ee sirna gadaa Absalaam amma Yuusuf jechuun Absalaam Leenjisaa Absalaam dheeraa abdii qophee isa walaloo lama naa kenne walaloo lamaan inni naa kenne roorrisaa balleessuuf tokko tahuu qabnaa roorrisaa balleessuuf tokko tahuu qabnaa gurmuu kanniisaatii fakkeenya godhannaa mana haxaawwannee ardaa gatti baanaa jetti. Mataan isiidhaa tadin dura naa kenne gattaa ifaraddu meeshaa gabroonfataa diina hiddaan gadhaabuuf fira qubalaattaa hin turtu hubadhu booddee daaraa taataa jedhu. Tanumaafuu haqa oromummaa dhalootan argatte akkasiin lakkifne diinaaf meeshaa taate yeroosiitu amma filadhu kan feetee jette. Kanaafuu gabaabdutti tana lamaanuma kana irraa sii tuqa kaasataa kiyya keessanii jirti. Talammadaa tanin ittiin baasin waa'ee sirna gadarraa haasawee sirna gadaa sirna dimokiraasii ittiin bulaa turtee gaafa mootummaasii har'aas ni deeffannaa Oromoo nu kaasii jette. Lafa bira dabree gadaadhas gabroomsee seenaa dheertuu qabduus inuma balleeyse deeffachuutti jira gootichi Oromoo dhiiga dhangalaasee jedhe. Sirna abbaa gadaa yoomiyyuu hin dagannu bifa haarayatti hamma ijaarrannu nu ilmaan Oromoo qabsoo godhuun dhiifnu jedhe. Yaa sirna gadaa sirna dimokiraasii ittiin bulaa turtee gaafa mootummaasi har'aas ni deeffannaa Oromoo nu kaase har'aas ni deeffannaa yaa qayroo nu kaase
lafa biraa dabree gadaadhaas gabroomsee seenaa dheertuu qabdu seenumaa balleeyse dhephachuutti jira gootichi Oromoo dhiiga dhangalaase dhephachuutti jira gootichi Oromoo dhiiga dhangalaase sirna abbaa gadaa yoomiyyuu hin dagannu bifaarayatti hamma ijaarrannu nu ilmaan Oromoo qabsoo godhuun dhiibnu nu ilmaan Oromoo qabsoo godhuun dhiibnu jetti takkaan na jalaa badee aboo takkaan jeeni yaadadha saniisi ilmaan Oromoo qabsoo godhuun dhiibnu Oromiyaa irratti gadaana lalisu gootichi Oromoo qabsoo godhuun dhiisu biyya abbaa isaa hamma bilisoomsu biyya abbaa isaa hamma bilisoomsu sirna gadaa sirna dimokiraasii ittiin bulaa turte gaafa mootummaasi har'as ni deeffanna Oromoo nu kaasi har'as ni deeffanna yaa qayroo nu kaasi har'as ni deeffanna yaa qayroo nu yaasi jetti. Akkasii xana biraatis hedduu jira kaasata hiika isaanii argatta takka tawaaniin tagaaddisaa naa barreesse jira beekta yaaboo sunfaan gaa rabbi rahmataa godhuuf gaaddisaanis silaaboo akrame waan guddaa kaa'ee dabree akkasumatti har'aas gaa qoodna akka nama tokkottis baheeti gaa isinis dhaamsoolee san akkasiitii fi kan akka hundumaa nu dabarsaa jirtanii dhaloonni gaa akkanumatti walirraa kaaniin dabarsaadha. Duratti fufna maal jetti isiinoo? Isiini Allahumma salli ala Muhammad hubadhu mirkaniin amma yeroon adda anaannata lolaan haasa'uu waan dadaa'e haara yoomee galuudhaaf caalakkiise gadaan jetti yeroo mijjeeffachuun tarkaanfii gamnooma hubataan buxaaluus kan hubanne huma sirna obsaan tarkaanfataa gamniin dogoggoru gaalee akeekkatee san kan gurmeessee jaaruu jetti kanaafuu gaa isiin ganuma kaaseta keessa argatta matumaan si hime kidi maal goona wanni dha amma asumatti kanuma asumatti uumurraa mata duree kanaanis eegaan qabadanii yaadadha sirriitti bal'inaanii teenyee itti qophooyne inshallah wanni barbaachisu fudhadhee akkasii waliin gaarii inshallah fayyaada galatoo galatoo inshallah garuu